dubartii ati dhiira taate wal jalaa qabdaniimi akkasuma isheen anii fi ati akka hariiroo waliin qabnu beeyti barmaati koosanitti maanti deebi'een dubbadha. shamarroonni keenya kanaaf of eeggadhaa inni kun amma sababa mana hatamuun akkuma itti fufeetti jira. Ambaraan shamarran biyya Saawud Arabiyaa keessa taate bineensi bosonaatu hin taane. Wanta kanaaf sagalee haa taanu shamarroonni keenya Saawud Arabiyaa keessatti hedduu rakkataa jiru jedhan. Baan kun ijoolleen samoona kanaa siluma ituma garaa haadhaa keessaa gadi hin bahiniin achi keessatti jala dhiimattee bahaatti immoo. Isin bibbicuun kun maal gochuuf wal fuuti? Nu yeroo ijoollummaa akkasii koo mucaan hin bitama innaan beekna amma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamal kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam jirtu hin jireenyi aafiyaan barumsi. Akkamiin isiniin jedha gaarra sigaa viidiyoo kabraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Sagaleen koo muka. Sagaleen kan koo xiqqoo utaalloon naqabee jira. Ammas utaalloon na jalqabeera. Yeroo tokko utaalloo isiniin jennaan jechaadha. Qoricha naan barbaaddanu ati kulli utaalloon si dhukkubaa naan jettu. Qorichi samaan yeroo kanatti isinii galee warra shaaheedha isinii galee akkamitti naan barbaaddanu isin shaaheen hin barbaadamaa garuu. Maaliifuu qoricha sanaa barbaada. Qoricha sanaa barbaada. Maal taatanii akkamitti an obboleessi keessan du'uun qaba yeroo kana namni hin fuune hin jiru gaa namni hin fuune hin jiru nu qofa tafe nus hin fuune nus yoo rabbeedhaan fuuna egaa warreen magara chaanalii kanatti haarawaa dhuftan subscribe godhaatii fataa zanaayidha chaanalii kanatti har'a xiqqoo gadi bu'uu danda'a maaliifuu laayik gochuu akka hin daganne hundi keessanu hadha laayikii ajaa'ibaa wayii laayikii takkaa gootan hin beekne namni 500 yoo laale namni 500 laayik gochuu qaba. Wajjin qabu emi har'a atrikii dhimo yoo jennaan emi akka irraan fannee kichuu cittee jirti laa gurbaan kun ijoolleen samoona kanaa siluma ituma garaa haadhaa keessaa gadi hin bahiniin achi keessatti jala dhiimattee bahaatti immoo sa ijoollee siin amma kanaa kun inni siin fuudhaattu maal gochuudhaaf fuudhaattiin gaafiidhaante yeroo akka gurbaa kanaa laan mutaandii wayii kaadheen horii eega hudduu keessa xallaafame waa'ee fuudhaa dhiisaati. Fuudha isii sobaa tokko maatii jala dhokatanii wal fuuchuudha ulee wahiirra taa'anii wal fuudhan takka yeroo akka gurbaa kanaa akka keessa turre yeroon jijjiirameera fakkaata samoona kana jala dhiimachuun takkatu ijoolleen jala dhiimataatti natti fakkaata bishaan isiin dhugaattutu ho'aa ta'een beeynu walumaa galatti rakkoo jabaa deemaara. Kunoo nu dhiifnaan ijoolleen bibbicuun fuudhuu jalqabde jechaadha isinii galee jechuun. Isa kana hin fuudhani wal fuudhani maaliif wal fuudhani garuu ijoolleen bibbicuun kun amma jechuun maal gochuufi yeroo akkasii kun mucaan hin bitame innaan beeknaam ergasii yeroo akkasii mucaa isaa fuute amma innaan mucaa isii kana biteen dhufe gabaadhaan hin jedhu amma tokko hin beeknu bakka yeroo akkasii jechaadha. Yaa ijoollee bara kanaa salphanneerra tuunu teenyu kunoo subhaanallah. Kuno ijoolleen sabii isin kaanis kuno sabiyyummaadhaan akkas. Hello Danane. Hello. Amaru pasin jala dachuma chuda. I love you. I love you. Jamal jalarama. I love you. Nanjegin jatai. Ayi taner bayo jana tangira. Jalal kala yala kate malo na marache. Midorgi kukuta midorgi. Love you. Enko kuti midorgi mani wahakim bego. Love you. Enko kukuta. Senjara da jala lagi na marache malo ni gubade. Om na sacha kare. Sacha. Sachadu. Mana sacha kan gubade malo. Yahoo. Kuno. Dhageessanii jaalallee juu maal isaa beekti amma kun waan akkasii teessee haasoftu rabbeedha dhagaa. Ijoollee baraan akkoo bilbilli wanti hin finne jiru wanti gudiin nutti hin finne jiru bilbilli jechaadha argitanii waan ajaa'ibaa tibba kunoo asliin immoo kunoo haadha faatee kuma miiliyoona 5 maliin gurguradhu makiin harkaa baateetti silaa jedhe miiliyoona 5 silaayyuu hin jiru dhiirri babbadeera innaan amma mootasuma bakka akka namni hin gaafanneef akkasitti taati. Amma haati faatee miiliyoona 5 baata naan awwaaxaa'u miiliyoona 5 gadi maammadoon haadha faatee fuudhuu barbaadu jiraannan 5 million aya watani kabad intino sinotraki do makina guddo wano kaka mansuri rafura tanisa million shan macharrasha million shanati fate
هاتي فاتي مليون شن مجرشة مليون شن بطانية إبتو أفر ثوانيا تدوام متاكيت مليون شن إجانا نبوات أو محمد رفاتي يالا تجيرانا 5 مليون كانوا مجرشة نو macarasa dhageessanii miiliineeshan atuun miiliineeshan qabaadhiyaan si jammar silumaa warra afur hin fuudhaan warra afur babbareedduu warra afur hin fuudhaan haadha faatee kanatti maal jaartii manatti dhukkubsiisuuf maanitti qallabuuf maaliin godhaa maanitti godhaan haadha faateetti dhiisaa malee dhiisaa miiliineeshan moo nu dhiisii suma naawwaattaa isiin na bulchiti moo ana bulchaani haadha faatee kanammoo inni kun dhuguma siinuu tiraakiidha malee ይህ የምታዩት ወርቅ 600,000 ድርሃም ነው ከነቀለበቱ ማዘዝ የምትፈልጉ የሚገኘው ጎልዳውስ ብራንች ነው ማዘዝ ትችላላችሁ በጣም ነው የሚያምረው ማፍኑት ተበጡ 6 ሚሊዮን ምን አገባን ቆይ እዚህ ጋር እናንተ 600,000 ማለት ከነቀለበቱ 600,000 ድርሃም ጀቹን ጋር ከኛን ጋር ሚሊዮን የሚቃት ይቻላል ያዳ ማሊት ተጎቱ ፈናዶኮ ሱብሃንአላህ ኑዲሳ ከኑዲሳ ቱኑ ዲፍተኒ ጋሪዳም dubartiin haadha keenya dubartiin obboleettii keenya dubartiin haadha manaa keenya waan baraan shamarran biyya Saudi Arabia keessa taate bineensi bosonaatu hin taane please mootummaan Itoophiyaa aangawoonni Itoophiyaa yoo akka carraa sagaleen kun isin qaqqabe obboleewwan keenya Saudi Arabia keessatti madaamonni halkanii guyyaa inni jarra hojjechiifatan anqarnaan akka harreetti tumaa akka harreetti dararaa harreedhaa olitti malee akka barbaadan godhanii ijoollee keenya qaamaa sammuudhaan miidhaa jiru waan ta'eef yoo danda'ame ejensiin hojiidhaaf gara Saudi Arabiyaatti shamarran imalchiisu nurraa hacufamuun jedha walumaa galatti haga wanni ta'e beekamutti nurraa hacufamuun jedha obboleewwan keenya shamarranii imala hojiidhaaf jireenya keessan jijjiiruuf gara Saudi Arabiyaatti karoorfattanii jirtan kaansel gootanii akka gara Dubaay gara biraa akka imaltan isin gaafadha akkasumas ejensiin biyya Itoophiyaa keessa jiru kan inni bilbila namarraa kaasu kan inni shamarran irraa bilbila kaasu gaafa ergu qofa malee gaafa jarrachi kaan bilbila irraa kaasaan jiranu rakkoo jaraa hubataan jiranu mana hojiilee jijjiiraaf hin jiranu ejensonni biyya Saudi Arabiyaa keessa jiran keessattuu yoo ijoolleen hojii ta'uu fi didee gara ejensiitti deebi'an caammaadhaan fuula keessa dhahanii tumanii dhiitanii geessanii madaamitti deebisaa waan ta'eef ejensiin kunis akka ilaalcha nuuf godhatu akka nuuf laalamu ejensiin Itoophiyaa keessa jiru parsantiin 75 hattoota waan ta'eef mootummaan akkuma kanaan duraatti akka nurraa cuccufaman nu odeeffannoo jaraas bilbila jaraas hunda jara sagalee jaraas of qabna waan ta'eef akka ejensonni nurraa cuccufaman gaafanna jalqaba jechuudha ejensonni yakka akkasii ijoollee irratti raawwachiisaa jiran itti aansuudhaan rakkoonni shamarran biyya Saudi Arabiyaa keessa jara mudatee jiru kan lakkaa'amee dhumu miti please obboleewwan keenya shamarran kaleessa jireenya jara akkuma keenyaa kana jijjiirachuudhaaf biyyaa baaniif sagalee ataan siin jira viidiyoo kana duutu of jalatti godhaa galatooma akkuma dhageessan ergaa kana daddabarsaa ijoolleen Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen baay'ee miidhamaa jiru isinis quba qabaachuu dandeessu wanti kun immoo nurraa dhaabbachuu qaba shamarran keenya irraa dhaabbachuu qaba haadha keenya obboleettiiwwan keenya rabbi nuuf haa ilaalu jechaadha sababii walaloo kanaati dhaggeeffadhaa jiraachuu kan keetu waan hundanaaf caalaa biyya teenyu sirrii nu fageessee jaalallee koo qaalii baga har'a geessee maalummaa jaalalaa situ na barsiisee daandii isa sirrii situ na agarsiisee situ na gorfataa yoo nan dogongoree yeroo rakkoof bal'oo sinna faana turee qorataa koo qaalii tokkicha qixxee kumaa
Waa'ee La gabaabinumaan walalichi kana fakkaata. Sababii walaloo kanaatiin egaa akkamitti akkas gootaas osoo jaalallee qabdu itti jaalalleen isaa dhuftee maraachaa ni jirti jechaadha. Dhaggeeffadhaa. dhimma walaloo barreessuu wal jalaa qabuudhaas isaa akkasii. ati jetta isheen dhiira ati isheen dubartii taatee jetti isheen dhiira sorry isheen dubartii ati dhiira taatee wal jalaa qabdanii mi Akkasii. akkasii Akkasuma. isheen anii fi ati akka hariiroo walitti qabnu beeyti Sirriitti beekti. erga beeyte bakka maqaa biqiltuu jedhu san maqaa biiftuu buustee haa jettu waliin jedhaatti fufa. Doktor wallahi isa dhugaasitti himu isiin anaaf siif walaloo walitti hojjetaa anaaf siif walaloo jechuun waa tokkoof keessaa hin qabdu sii galee amma kan na dubbachiisu koo kanan isii wajjin nan jedhaa isiidhuma wayyaa kanan jedhu isii walaloo wajjin hojjechuudha. Ati maa fiixattee na mormite erga isiin ana beeyte erga isiin anaaf si ka wajjin beeytu ta'e erga dhimmi isin lamaan walitti fidu dhimma hojii qofa ta'e bakka biqiltuu jedhu san biiftuu jetteetiin hojii keessan itti fufa rakkoon qabu hawaasni haa dhaga'u. Si deemsisaa lama keessaa tokko filatta. Tarii walaloo san maqaa kan kootti jijjiiramee maqaa kun bakka bu'ee jedhama tokko. Lammaffaa walaloo isii wajjin waraabdanii gadhiistan adda dhaabdan lama. Kun amma kana yoo jedhu mirga kan kee dhiibuu yookaan maal jettee waaway maal jettee anarraa. Firiidamii. Firiidamii na dhoorgite naan jette saa. Akkasii bara amma yoo narra kaarta wallahi na dhowwite bara. Baara na dhageeffadhu. Tarii waan lama kana keessaa tokko filadhu. Tarii ishee fi walaloo maqaa ishee keessa bu'eessan maqaa koo jijjiirtu. Tarii ishee waliini gabrummaa jira kan jette san jechuudha. Tariiti walaloo ishee waliin jette dhiista tarii walaloo mamuluu dhiistee kophaa kan ga'e hojjetta. Kana lamaan keessaa tokko filadhu. Filannoon baay'ee kan keeti. Amma har'a filachuu hin danda'u kaa boori isii galchee haasofsiisee keessaanis itti qaatan itti dawwaluu dhiisee erga girriin kun eegale dhugaa dubbachuuf ittiin haasaan jiru. Ati na argitee na arguu baattee an dhugaa dubbachuuf duubaanis si namana siifan ajajama waan ta'eef ajajni kee amma dhugaa dubbachuuf tasa natti ulfaate si gadi natti ulfaate. Kanaafi ati ilaali waan kana kan murteessisu in deebistamoo hin deebistu gaafii an si gaafadhe kan filattaadhaaf gaafiin kan gaafii kana deebisi murteessisu si jammar yoo isin dide jette in dide yoo isin ishee jechuudha kana jechuun anaaf osoo hin ta'in ajaja dhalaa biraa fudhattaa jechuudha. Gaafii kana deebis kana lamaan keessaa tokko filadhu. Amma walaloo kana fixutti aan dhugaa dubbachuu fi waan dhufe isiinuma wajjin hin fixan walaloo kana. Isii waan wajjin barreesse cubbuu natti ta'a. Baay. Isin wajjin fixadhu. Lakkii waan dhugaa dubbachuuf haqan dabsu. Isii kanas jibbuun. Kuno viidiyoon kana qofaa miti baay'isee viidiyoo baay'eetu jira. Viidiyoo kanarraa amma ta'in isiniif dhiyeessee jechaadha. Haga namoonni dhaqanii taa'anii irratti dubbachuu ga'ee jira jechaadha. Dhagaye kuusuuti obboleetii kee qaali obsi Relax ishee obsi baalla. Bishaan fudhuu xiqqoosii qabbaneeffadha. Ati qorataa? Ati amma manfaati. Obboleetii kiyya ila wanti na boonsise tokko yoo jiraate yaani ilma namaatiin jijjiirama kan jijjiirame rabbii tokko jaala. Wanti jiraate haala taa'inni jalqaba ittiin ture ani dhugaa rabbii dubbachuuf namni tokko waan haasa'u miti karaarra darbe dhiiruma natti fakkaatu namni biraa jechuudha. Bakka just onnee koo guutuu isatu mo'atee jira. Ni beekta jaalala sirriitti beekta wanta jaalala. Waan jaalala nama godhus sirriitti namni jaalala hin beekne hin jiru jaalattee argitee ta'ee yaada. Otoo durseenetti himi biiftuu waan akkanaattu jira nama akkana waliin haasa'utu jira si ta'a yookaan waliin deemna wayi dammoo bakka jedhee akka amma jedhu kana otoo jedhee natti miti illee uf amansiisa. Anis uf amansiise bakka irraa
qusadhaa hin deema of miidhaa hin deemu si galteemi. Amma jeelaan ga'ee ishee wajjin waan xumuree ka'ee dhufee nam onnee firiyummaa naan jedha barsan waggaa afur guutuu maatii koo icciitii wayii isinitti hima. Namoonni wayii dhaqanii maatii koo gaafatan haasaallee isiniif dheeresse dhiifama naa godha. Maatii koo nuu kenni intala mucaa kan kee jedhanii abbaa koo gaafatanii jennaan abbaan koo bilbilee na gaafate. Biiftuu naan jedhe wayyeen jedheen mucattii kiyya namni si gaafatu jira. Akkana nuuf ni kan nuuf godhi naan jedhanii naan jedhan abbaa kiyya nama jaaladheeru qaba ijoollee akkana fageenya irra jiranii jedheen ni kan nuuf gootanii yeroo dhiyoo keessa akka waliin dhufu inni gara kiyya dhufiinsaadha kan waliin gallee ni jiru na. Ishi maatii keessatti warama maalumaan jedha jedhee barmaatii koosanitti maal jedhee deebi'een dubbadha. Kan akkoo kanna. Amma taragaggee kaatisi wanti hunduu hedduma waan ta'eef. Carraanaa keenya nan dubbadha. Ilaali ijoolaa imimmaan qabachuu dadhabeera sii galee gubadha. Amma manni koo mana boo'ichaa ta'eera. Emoojii boo'ichaatiin guutaniiru ijoollee. Gaayis illaa aleekum tiktookii gubata emoojii boo'ichaa kanan baay'isinaati. Amma nan tasgabbeessa hin tasgabboofti. Tokkoffaa yoo inni didee jedhe anis jira waan ta'eef. Egaa akkuma dhageessan dubartoonni abbaa manaa keessan eeggadhaa. Garuu abbaa manatti kun si qabamaa jirtu. Wallahi viidiyoon kana qofaa miti. Viidiyoon jira kana baay'eedha yoo dandeenye booree irratti hojjannaa. Egaa viidiyoon alaaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee dheeyyaadha. Yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show isinin jaaladha isinin kabaja. Nagaan naaf tura.